Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna. Ameen. Kabajamoota jaalatamoota maatiiwwan Waaqayyoo. Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa yeroo santuubii akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galanni ulfini teessoo isaa Aariyaam irratti isaatiif haa ta'u jecha. Baga ayyaanota guyyaa har'aa yaadatamee kabajamee ooluun geessan baga wajjumaan nu geenye. Eebbi qulqullootaa araarsummaan haadha keenya qulqulleetti dubroo maaramii hunduma keenya duukaa biyya keenya waliitiin haa ta'u jechuun barbaada. Guyyaa har'aa kana kutaa 38ffaa barumsa keenya walitti fufiinsaa ganama qabamu tooftaa ittiin hafuura hamaa injifannu, hafuura hamaa hanga dhumaatti balaaleffannu kutaa 38ffaa waliitiin ni baranna. Kutaan 38ffaa guyyaa har'aa kana yeroo darbe waa'ee Liyaa fi Yaaqoobiin ilaalleerra. Ammas seenaadhuma sana kee jirra. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti ilaalaa. Warreen haaraa taatan sabiskiraayibii godha, sheer gochuu hin dagatiinaa, laayikii godhaati eegalaa hanga dhuma viidiyoo kanaatti ilaala jechuun barbaada. Yeroo darbe mul'ata Waaqayyoon Yihudaa irratti qabu kan jedhuu fi waa'ee Liyaa fi Yihudaa abbaa warraa fi haadha warraa ta'anii bifa kamiin deemaa akka isaan turan yookiin immoo moggaasa maqaa akkamii walii moggaasaa akka isaan turan ilaalleerra. Kutaa 38ffaas egaa diinni baay'atee naannaa keenya marsuudhaan yeroo isaan miidhu yookiin immoo yeroo nu miidhu qabeenya isaanii, jireenya isaanii keessatti matatii hojjechuudhaan, hinaaffaadhaan, hammeenyummaatiin walii galaa dabiinsaatiin waraana kaasee yeroo isaan waraanu kan yaadan, kan isaan eebbisan, eebbisuu yommuu eegalan kan isaan taasisan, kan isaan raawwatan wanti isaa giraa isaan gabbaa yookiin immoo haala isaan wallaalchisaa jedha. Yeroo kana haalli isaa jalaa badee gara jiranitti haala kamiiniyyuu dhiphinni isaanii, jireenyi isaanii tasgabbii dhabuudhaan yeroo yaadan ilma yoon qabaachuu baadhe illee otoon ilma qabaachuu baadhee biyya kana hin jiraadhu, biyya kana gadhiiseen deema, otoon qarshii qabaadhee naannaa kana hin jiraadhu jechuudhaan akkuma Liyaa yeroo ilma dhalanitti illee bara isaanii keessatti illee ijoollee isaanii keessatti illee gammachuun otoo itti yaadamiin ijoollee isaanii dhiphinaa fi gidiraa kana isaan dhaalchisuu jedha. Kunis immoo mul'ata mitii jedha. Asirratti ilaalaa namoonni baay'een otoon ijoollee qabaachuu baadhee abbaa warraa koo kana wajjin hin taa'u, otoon ijoollee isaa dhaluu baadhee isa faana gaa'ilaan hin jiraadhu, otoon qabeenya qabaadhee biyya kana hin jiraadhu, otoon qarshii qabaadhee asitti hin hafu jedhanii namoonni gaafa isaan dubbatan ni dhageenya. Maalirraati kan ka'e jennee gaafa ilaalle rakkoo fi gidiraa isaan quunnamurraa kan ka'e yaada kana kaasu. Egaa akkuma kana Liyaan irra deebuudhaan Waaqayyoon ishee yaadee jedha. Lammaffaas ilma dhiiraa argatte deesse. Isas immoo anaaf Waaqayyoon naa kenneera, Waaqayyoon waan na dhaga'eedhaaf jettee maqaa isaa Simo'oon jette. Simo'oon jechuun Waaqayyoon na dhaga'eera jechuudha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo mana kiristaanaa keessatti yeroo daa'ima argannu maqaan moggaasnu murteessaadha jechaadha. Maqaan moggaasnu maqaa kitaaba qulqulluu wal qabate ta'uu qaba malee rakkoo keenyarra, dhiphina keenyarra dhaabannee maqaan ijoollee keenyaa moggaasnu darbee ijoollee keenyaatiif rakkoo fidaa jechaadha. Innis immoo Waaqayyoon na dhaga'eera jette. Simi'oon jechuun Waaqayyoon na dhaga'eera jechuudha. Hanga ammaatti jibbiinsa garaa ishee keessaa ba'uutiin yookiin immoo jibbiinsa maatii ishee quunname, abbaa warraa ishee quunname keessaa kan ka'e ba'uu hin dandeenye jedha. Ilma ishee jalqabaa maqaa sana moggaasteetti. Ilma ishee lammataa immoo akkuma kana haalli yaaduu ishii, jireenya ishii jaalalli keessaa hin mul'atu jedha. Irra deebuudhaan
kennaa abbaa warraa koo yeroo sadaffaatiif Waaqayyoon naa kenne jettee tokkoffaa lammaffaa irrattis Waaqayyoo ishii galateeffachuu gaafa qabdu ammas waa'ee rakkina mana keessa ishii quunname himattii jira. Yeroo tokko tokko seexanni rakkoo nurra gahe nurra qaqqabe sana dhaggeeffata. Galata kee yaa Waaqayyo homaa miti. Situ waan hundumaa danda'a. Situ hundumaa naaf raawwata. Har'a yoon dhabe bornaaf kennita jennee gammaduu qabna malee gadda keenyaan yoo gammanne seexanni itti tola waan ta'eedhaaf gadduu hin qabnu. Dhabuuttis argachuuttis gammaduu qabna. Nuti kan kenninu tokkollee yoo dhabnuyyuu inni garuu karaa ittiin kennu ni qopheessa. Haa ta'u malee maal jechuudha? Gooftaa yaa gooftaa haala hunduma naaf mijeessi ba'uu fi galluu kan keeti jennee Waaqayyo irratti abdii kaa'uu qabnaa jedha. Inni biraan Liyaan ilma sadaffaa deesse. Sanaatiin booda Yaaqoobiif ilma sadaffaa ijoollee waan handa'eef gara kootti ni dhiyaata jettee yaaduudhaan isa sadaffaa immoo isa dhalate sana Leewwii jettee jedha. Leewwii jechuun immoo maxxagiyaa itti hirkataa jechuudha jedha. Ilaala yaada ishee ammas. Maxxagaa jechuun kanaan natti siquu danda'a, jaalalli argamuu danda'a jettee Waaqa jaalalaa Waaqa ishii kadhachuu otoo qabdu, Waaqa ishii abdachuu otoo qabdu, yaada ishii yaada foon irratti hirkatee hafee jechaadha. Kanaatiin booda asirratti diinas ta'e jibbiinsa kan ibsu waan tokkollee hin jiru. Jibbiinsa, mormii jibbiinsaa, jeequmsa, sagaleesaa kan ittiin dhaga'amne, kan ittiin guungumamne, kan ofirraa hin qabne, abaarsaa fi eebba kan itti dhabamedha jedha. Kan itti wal eebbisanii fi yeroo hundumaa jireenya hafuuraa keessatti jireenya isaanii kan ittiin haaromfatan, kan itti mul'atu bara sana daa'ima kana akka kenneef Waaqayyoo Waaqni nu haa gargaaru jechuudhaan Liyaan hanga guyyaa kanaatti kan itti hirkattu, kan itti maxxantu hin arganne ture jedha. Kan ishee argus, kan ishee dhaga'us, kan isheen dubbattes, kan isheen tuqxes bakka isheen deemte hundumatti diinni ni qaana'ee jedha. Amma garuu Lewwii irratti yeroo geessu dhaabbiin ishee abbaan warraa ishee na jaalate, kanaaf ilma sadaffaa dhiphinni kan itti fagaate, rakkoon kan itti dhabame, bara sana kan dhalate waan ta'eedhaaf kan itti argadhe yookiin immoo maxxagiyaa aageenyoo jechuudhaan seera uumamaa boqonnaa 29:34 irratti akka isheen kana dubbattedha. Nutoo yoo taane har'a kan itti hirkannu Waaqayyo otoo jiru, kan nu danda'u Waaqayyo otoo jiru, baasee kan nu galchu Waaqayyo otoo jiru waan biraatti hirkachuu akka hin qabne, xunqaayitti hirkachuu akka hin qabne, beekumsa keenyatti hirkachuu akka hin qabne, fira keenyatti hirkachuu akka hin qabne, aangoo keenyatti hirkachuu akka hin qabne abdiin keenya Waaqayyo ta'uusaa qofa qabannee deddeebi'uun nu barbaachisa jechaadha. Jireenya Liyaa keessatti isheen kan itti hirkattu, kan itti boqottu Waaqayyoon mul'ata haaraa eegalee jedha. Leewwiin mana Waaqayyoo kan jiraatu taabota Waaqayyoo tajaajile. Kan tajaajilu Waaqa samii fuulduratti bakka qulqullummaa irratti kan dhaabatu, kan dhaabame, hojjaan isaa taabota kan baatu, aarsaa kan dhiyeessu Waaqayyoon dhaala sana dabalataa
dhaala kan hin qabne yeroo hundumaa waaqayyoon dhaala waaqayyoo taasisee kan jiraatu Iyyasuus Kiristoos hanga dhufutti aangoo lubummaa tajaajila lubummaa kan kennamu jireenya bara baraa kennaa keessaa kan qabu ixaana aarsaa karaa sana kadhannaan isaa gara samiitti kan ol baasu luba jedha. Daabiloos kan inni isaan ganu waraana garaa garaa inni irratti banu gidduudha. Tokko maxxagaa namni waan itti hirkatu akka dhabuuf humna isaarra jireenya isaa keessatti amalli isaa maatii isaa keessatti kan itti hirkatu isa dhorkuudhaan baay'olii isaanii karaarraatii baaseeraa jedha. Siin fakkaatanii baratanii akkuma kee kan itti hirkatan dhabuudhaan kan asiifachi jooran baay'oliidha. Jireenya furaa keessatti immoo karaa foonii irrattis jireenya liyaa irraatii qooqashii keessaatii jabinya qooqashii irraa kan ka'e jechi tokko maxxagaa aageenyoo kan jedhu yookiin immoo kan itti hirkadhu argadhee kan jedhudha. Jireenya keenya keessatti kan itti hirkannu argachuun keenya, kan ittiin jiraannu argachuun keenya abdii waaqayyootiin gargaarsa waaqayyootiin ta'uusaa beekuun hunda keenya nu barbaachisaa jechaadha. Kutaan 39 itti fufaa jechaadha. Tajaajila hafuuraa irratti cimini nama barbaachisa. Gidiraan kamillee yoo dhufe, qorumsi kamillee yoo dhufe waaqayyootiin abdannee jireenya bara baraa itti argannee deddeebi'uun hunduma keenya nu barbaachisa. Har'as bara kana keessa kan jirru qoramuu dandeenya, dhibamuu dandeenya, rakkachuu dandeenya, godaanuu dandeenya. Kanaatiif hundi keenya iyyuu amantaadhaan cimuudhaan, amantaadhaan deddeebi'uudhaan, karaa waaqayyoo qabachuudhaan karaa isaarra deddeebinee amantii keenyaan hanga dhumaatti deddeebi'uun nu barbaachisa. Torbee dhuftu kutaan 39 ከዚህም ወኪን ሞ በውሸት ሀገር የተወለዱ ልጅ በውሸት ሀገር የተወለደ ልጅ ብየ ሶባት ሙጫረተ ከንጀዱ ኩታ 39 ወሌቲን ኒበረና ከኑ በርሲሰ ከኑ ጎርስ ዋቀቦሊ ኬኛፍ ገለኒ ሃተኡ ጀጀባዳ በረዳ waliif dabarsaa waan isin hin galle nu gaafadhaa. Kan barsiisu waaqayyoodha, kan gorsu waaqayyoodha. Amma danda'ametti barumsa kana dhaggeeffachuutiin amantaatti cimuun isin barbaachisaa. Nagaan naa tura. Waaqayyo isin haa eebbisu. Hunduma keessan waaqayyoon